Tole hordoftoota leenjii bu'uura kompiitaraa amma daqiiqaa muraasa booddee walitti deebineerra Elements of Microsoft Excel akka adda nama ilaalle Microsoft Excel irratti maaltu isa kaanirraa adda isa godha kan jedhu yoo waliin ilaaluu barbaanne Microsoft Excel irratti Elements of Microsoft Excel name box jennu kuni addanadha. Irra deebiin makasini ta'utti formula bar jettu kuni bakki kanarratti formula bar adda addaa barreessina. Qubeen A, B, C, E, A maal jedhu kun immoo column heading jenneetu waamna. Asirraan lakkoofni immoo asii gadi tarraa jiru row heading jenna jechuudha. Akkaataa kanaatiin akkamittiin immoo seelii keessatti seelii mana Excel irra jiru kana keessa jiran kana akkamitti select godhanna kan jedhu immoo waliin ilaalla. Kallattiidhumaan to select how to select each cell, each individual cell kan jedhu single cell tokko akkamitti filanna, range of cell tokko akkamitti filachuu dandeenya kan jedhu kana ilaalla. Kabajamtoota hordoftoota leenjii bu'uura kompiitaraa akkaataadhuma viidiyoo kana itti kan fayyadamtan viidiyoo kana iddoo erga buufattanii kaatanii booda pause gootanii wantoota barreeffachuu dandeessan erga barreeffattanii deebitanii play jechuullee akka dandeessaniif irra deddeebi'ee kan isinitti himu. Range of cell kana akkamitti filannaa? Click the first cell in the range and then drag to the last cell. Inni jedhu kun qabatamaadhumaan practical isaa yoo ilaalle seelii kana kaafnee hamma seelii iddoo kanaatti jiru filachuudhaaf ishee kana select goonaa. Controlii shift keenya qabanne immoo range kana gidduu jiran filachuu barbaanna yoo ta'e akkas goona jechuudha. Erga filannee kaanee booda maal gochuu dandeenya? Borderii isaa filachuu dandeenya. Sararatti uumuu dandeenya. Boca garaagaraa keessa isaa dibuu dandeenya. Kanaaf jechuudha. How to select the cell range kan jedhu kana jechuudha. Fakkeenyaaf irra isinii deebuudhaaf A arfaffaa kanarratti yoon cuqaasee gara immoo shift qabadhee gara naannaa kanaatti yoon bu'ee G sabiin kan jedhu kana gidduu select naa godha jechuudha. Range cell kan jennu kana jechuudha. Sararratti gochuudhaafis yoo barbaade akkaataa kanaatiin cell range keenya filachuu dandeenya. Inni itti aanu large range of cell kan jedhullee akkaataa amma isinitti agarsiise kanaani large cell akkamitti select gochuu dandeenya. All cell on a worksheet automatically how to select the whole cell kan jedhu kana. Fakkeenyaaf bakkee kana yoo dhufne iddoon kun the whole cell active cell sana worksheetii tokko keessa jiran akkamitti hunda isaa select nu godha yoo jechuu barbaanne akkas goone select gochuu dandeenya jechuudha. Isa select goone kana immoo halluu barbaanne jijjiiruu dandeenya. Erga select goone kaane gara barbaannetti halluu isaa jijjiiruu dandeenya jechuudha. Kanaaf akkas gochuu dandeenya. Sararatti uumuu dandeenya. Erga select goone waan barbaanne sana sarara kana dhugoomsachuu dandeenya jechuudha. Akkaataa kanaatiin seel tokko seelii akkaataa kanaatiin select gochuu dandeenya. Ammas turtiin keessan nu faana ta'u shaakala. Tole abdiin qaba akkasiin shaakaltanii. Amma immoo non-adjacent cell or cell range tokko akkamitti select gochuu dandeenya? Non-adjacent cell kana jechuun kan walitti hin fufne jechuudha. Range cell kan jennu kan walitti fufee walitti aanee jiru without any gap jechuudha. Amma kallalanne sana gidduutti kan select nu godhu jechuudha. Non-adjacent cell jechuun immoo darbinee seelii tokko akkamitti select gochuu dandeenya kan jennus walumaan ilaallu. Fakkeenyaaf seelii kana dabarree naannaa kana akkattiin select goonee iddoo kana select godhanne irra yoo ta'e dabarreetu immoo naannaa kana select godhanna. Ammas darbinee akkamitti select godhachuu dandeenya? Tokko seelii kana akkamitti select gochuu dandeenya kan jedhu kana akkaataa kanaatiin maal gochuun narra jiraa? Erga iddoo tokko select godhee controlii qabannee darbinee select goone jechuudha. Akkaataa kanaatiin non adjacent cell keenya select goone jechuudha. Isa select goone kana
agarsiisuu yoo barbaanne halluu adda addaa yoo jijjiirree ittiin adda baafachuu dandeenya. Fakkeenyaaf halluu kana diimaa dibnes, magariisa dibne, cuquliisas yoo dibne akkaataa kanaatiin nan adjacent seelii keenya select godhachuu dandeenya jechuudha. Kanas akka shaakaltan abdiin qaba. Ammas turtiin keessan na faana ta'u.